Haya kam jirtu hordoftoota chaanaalii Araarsee nageenya keenya iddoo jirtanitti sinaa ga'u siniin jecha har'ammoo viidiyoo rifeensa keenyaaf kan ta'u qabadhee dhufeen jira jechuudha. Rifeensa keenya kan lasallasisu yookiin immoo kan guddisu kan dheeressu jechuudha. Baay'ee aariifidha jechuudha kuni muuzii weeraa zayit loomii hanqaaquu yookiin onqolaal roob yookiin hurgoo fayyadamu kuni jechuudha. Hurgoodha. Akkam takka hojjedhu wal wajjin ilaalu viidiyoo keenya matumaatti ilaalaa akkasitti irra laanna jechuudha qola saayii akkasitti jechuudha. Maaliif baay'ee aariifidha jechuudha. Baay'ee kan namatti tolu rifeensa ofii baay'ee dheeressa jechuudha. Rifeensa keessaniif baay'ee gaariidha. Baay'ee itti fayyadamee waan hin argeef ammas immoo sinuma fuulduratti dibadhee isinitti agarsiisa. Ammarmaatti wajjin turaayi. Weeraa zayitii yookiin zayitoon ammaratti goona jechuudha. Loomii ግማሽ ብቻ digoona jechuudha. Macam final malee keessan keenyu tokkos yoo ta'e garuu rakkoon qabu waan bishaan baay'ee waan hin qabneef bishaan baay'ee qaba yoo ta'e gimmaashin ga'a bishaan hin qabu yoo ta'e immoo goggogaa yoo ta'e immoo tokkolleetti goona jechuudha. Kun amma fakkeenya bishaan baay'ee of keessaa hin qabu. Amma immoo hanqaaquutti goona jechuudha. Hanqaaquu lama urgoodha. Urgoo yookiin hiitittuu jechuudha afaan Oromootiin. Hiitittuu urgoodha kun hiitittuudha jechuudha. Amma natti goona maankaa lama jechuudha. Akkas gooneeti booda homaatti hin goonu bishaanitti hin goonu homaatti hin goonu hin daagna jechuudha. As keessatti maashina keessatti akkasitti eega daagneeti booda as keessatti naqanna jechuudha. Rifeensa kiyyamoo akkamitti akka dibannu wal wajjin ilaallu. Amma dhumaatiin wajjin tura. Kun amma dibachuutan jira jechuudha. Wal wajjin ilaallu amma dhumaatti maaliif rifeensi kiyyamoo baay'ee sharkakki jedha jechuudha. Isinitti mul'achaa jira. Sharkakki isa jedhu kana yookiin immoo isa jabaatu nu laaffisa jechuudha. Nu lasallasiisaa hin baay'isallee hin dheeressallee jechuudha. Yaa rifeensi kiyyamoo baay'ee dheeraa yoo ta'u baatee fuulduratti durayyuu itti fayyadamaan ture jechuudha. Wal wajjin ilaallu amma dhumaatti akkas goona jechuudha. Egaa akkas goonee booda kana jechuudhaan hin dura hojjedhe yaa akkuma dura argitanitti jechuudha. Goona jechuudha. Yaa isinitti mul'ata jedhee abdiin qaba. Goona jechuudha. Biyaans yoo xiqqaate hanga sa'aatii tokko walakkaa nurra ta'uu qaba jechuudha. Maaliif rifeensa keenya akka sirriitti wal fudhatee wal nu laaffisu jechuudha.
sirriitti wal fudhachiisuu qabdu jechuudha. Muuzii tokkodha yoo akkuma dura argitanii inqulaali lama roobii furgoo maankaa lama akkuma dura argitanitti jechuudha. Rifeensi keessan immoo baay'ee yoo ta'e muuzii lamallee fayyadamuu dandeessu. Muuziin baay'ee ariifiidha jechuudha. Rifeensa keenyaa fi hin laaffisaa, hanjabaatullee hin laaffisaa, hin guddisa yookiin hin dheeressa jechuudha. Akkasitti irratti sukkumtu jechuudha. Maaliif hin jabaata rifeensi keenya hin buqqa'u hin laaffisa. Rifeensi laafaan immoo yaa hin caccabu jechuudha. Sa'aatii tokko gummaa ishee gannurra ture booda miicina jechuudha. Akkasitti irratti sukkuumuu qabdu jechuudha. Sirriitti akka wal sirrii fudhatutti akkasitti egaa walitti wal fudhachiiftanii booda sirriitti sun laaffisa jechuudha. Hin dheeressallee. Egaa akkas gootaniiti booda akkas gootu jechuudha. Akkasitti egaa fixattaniiti booda amma sa'aatii tokko walakkaa akkasitti ittiin hidhattu jechuudha shaashiidhaani. Sa'aatii tokko walakkaa akkasitti eega tureeti booda yaa bishaan isaa akkasinitti yaane jechuudha. Sirriitti akkasitti gidduun gootanii eega hiitanii booda akkasittiin sa'aatii tokkoo fi gimaashi hanga lamaatti illee yoo ture rakkoo hin qabu jechuudha. Rifeensi keessan baay'ee jabaataadha yoo ta'e xiqqoo lallaafa. Baay'ee jabaata yoo ta'e sa'aatii lamallee sinirra turuu qaba. Yaa dibattanii hojii keessan hojjetachuu hin dandeessu jechuudha. Amma dhumaatti nu wajjiniin tura gisee miicadhe booda immoo walitti deebina. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Araarsi kunoo dhiqadheen jira jechuudha. Kunoo dhiqadheen jira jechuudha. Akkuma dura sirriitti agarsiisetti daqiiqaa sa'aatii tokkoof walakkaa hurra turseedhaan kan dhiqadhe jechuudha. Kun akkasitti rifeensi keenya nu jabaata jechuudha. Akkasittiin baay'ee jabaata, hin caccabu. Jabeenya intini yoo ta'an hin caccabu jechuudha. Hin laaffisa jechuudha. Rifeensi gisee laafe immoo hin buqqa'ullee hin caccabu. Sirriitti wal qabata jechuudha. Hin baay'isallee jechuudha. Itti deddeebitanii yoo dibattan itti fayyadamtan guyyaa tokko odoo hin taane itti deddeebitanii guyyaa 15 yoo dibattan akkasitti rifeensi keessan siniif bareeda jechuudha. Akkasitti jechuudha. Baay'ee bareessa jechuudha.
rifeensi kiyya uumammaa fi gabaabaa waan ta'eef malee baay'ee dheeressa jechuudha, baay'ee bareecha. Baay'ee laaffisa jechuudha. Baay'ee gaariidha rifeensa keenyaaf. Akkasitti nu bareessa jechuudha. Amma dhumaatti waan nu wajjiniin turtaniif guddaa galatooma. Chaanaalii kiyya subscribe naaf godhaa. Viidiyoo biraatiin amma hanga walitti deebinutti nagaan isiniif haa ta'u. Iddoo jirtanitti isiniin jedha. Gizee gaarii.